waraabessanii qalleetii erbee wanni gooneet tumneenni gooneetu garaa baqashinee keessaa baafnee daa'ima san garaa baafnee keessaa fuunee jechuudha. Baqashinee garaa harki daa'ima shanan sun qulqulluu ta'a kan tuqamiin harki. Maqaa kee guutuu fi eessa akka jiraattu nutti himime. Maqaan kiyya Abrahaam Aliyyi Mahammadiyya. Godina Harargee Lixaanaa Buqqaadhiituuti. Waraabessi daa'ima fudhatee ture akkamiin fudhachuu danda'e natti himi. Akkaataan inni itti fudhate ganama galgala ja'a takkatti garte galgalarraa ja'a takkatti abaate ijoollee batee ulaa dura tattaphatu. Abaata keessaa fuudhee gurufeenii uumsin seenee. Tole. Uumsin seenee liqimsee daa'ima liqimsee. Warri bira hin jiru mee sa'aatii tokko sanitti? Warri yoggaasan horiidha mooraa keessaa mataa. Naannoo bosonaa jiraatu moo akkamii qe'een isaanii? Mulli ni jijjiira bosonni xiqqasoo bosonni ni jijjiira bosonni galan qottoo dhiiranii inni itti jaaree ulaa manaa duraa galgala waggaa ga'a takka. Kophaa jira mucichi daa'imni sun waggaa meeqaa kophaa jiraata moo akkamii? Daa'imni waggaa meeqa? Waggaa 4 Ijoollee waliin immoo kophaa jira sa'aatii sanitti? Ijoollee waliin jira ijoollee xixiqqoo gartee abaata keessa haatu wali ijoolluma jidduudhaa fuudhee. Gibbiidhuma ol seenee? Seeneet ulee dallaa tokko jira dallaa seeneet huluma duraa fuudhe. Ijoollee taphattu keessa. Meeqa ta'anii taphatu? Ijoollee ijjaanii geessi ijoolleen inni keessaa fuudhe. Yookiin jajjabduudha? Ijoollee saniif ijjaanii geessi. Sanaan booddee fuudhee garamittiin deeme? Karaa riimattiin kuteetii amnee barbaannee bulee oolee. Halkanuma sanii duuka kuttanii yeruma san faana dhooftanii? Halkan san barbaadaa bullee dhabnee. Tole. Halkan itti aanu guyyaa itti aanu barbaannee duula namaa baafnee sakattaanee huuzii ol qabnee dhaqqabneetuma marsinee maraachinee. Tole. Dhoonyee garaa keessaa fuunee awwaalleetu. Akkamiin bartan bakkee inni jiru? Bakki inni jiru bakka gartee huusidhaa jala galee goodaa jala galtee. Goodaa jala galeeti achii huuzii kan keessaa baafnee. Achitti nama baafnee waggaa kuun asirraa haase kuun achitti eeggatee gamaa gamanaa marsinee ariyaa oollee guyyaa tokko guyyaa lamatti oollee guyyaa lameenii asirii sadaffaa asirii ajjeen asirii. Bineensi suni kan daa'ima sanyaate ta'uu akkamiin bartan? Akkamiin gartanii? Akkamiin bartan amma bineensi baay'eetu jiraachuu mala san keessaa kan rooba tokko tajajee faanarra. Bakka inni deeme gada faanarra yaanee faana oomnee bineensa faanirraa addaa burree tokko. Faanarra yaanee bineensi burreedha kophaadha deemaa inni waraabessatti hin godhu. Inni burreen? Tole. Faanarra yaanee rooba tokko roobee faana sanirra oomnee bakka inni garee achirraa haamnee marsinee akkasitti inni goonetti. Aanaan argannee hoggaa irraa fuunee mataa kana irraa qurumsee fixee hoggaa ol qabde waan inni fakkaatu nama sodaachisa haalaan nama sodaachisa jechuudha. Bineensichi? Hoggaa akkaataa inni itti nyaate harka irraa muree mataa irraa muree namni isii sana arganii garaa kana keessaa mar'imaan kana godhee guuree. Maryamaan kana keessaa guuree gonki hun qophiin akkatti garaa isaa keessa ta'a jechuudha. Akkasitti keessaa fuunee warri isaanillee yoo hin garsiifne irraa humna fan jennee bargasee dhagoonyee kan nama garsiisanitti awwaalle jechuudha. Gaajjeessanii booddee hin qaltani moo akkam gootani mee waraabessa san bineensa san? Waraabessa san qalleetii erbee wanni goonee tumnee ni goone jechuudha. Garaa baqashinee keessaa baafnee daa'ima san garaa baafnee keessaa fuunee jechuudha. Baqashinee harki daa'ima shanan sun qulqulluu ta'a kan tuqamiin harki. Harki ishee akkasumatti garaa keessa jira? Tole. Garaa keessa jira. Akkasitti garaa keessaa fuunee jechuudha. Tole mee garaa keessaa qaama maal argattani mee? Garaa keessaa moo? Garaa keessaa ni fixe waan keessa jira keessaa fixe jechuudha. Harka malee harkaa fi lafee wanni sana malee cinaacha kanaas orgiin kun tattaa jechuudha. Akkasitti fuunee awwaallee abballee sayina dhaabbatee maraatee ga'ee ganti sun akkasitti wanni goonee jechuudha. Eenyutu baqaqse moo eenyutu baqaqse?
Iyo amatu maree jalqaba qayyee. Waan akkasii kun kanaan dura ta'eetii beekaa ganda keessanitti? Kanaan dura miyyoo bara 2002 isaa keessatti miyyoo qophee gartee araazidha. Miyyoo araazidha haati qarreen ciisitee goojjoo keessaa fuudheti akkasitti deemnee diganoo akka kan beektu diganoo waraannee sanin miyyoo harka shanacha kana malee kaan ququmsee bite garaa keessaa san durallee akkasitti 2002 keessa akkasitti fuudhee jechuudha ammas qophee boolla seenee baajaraan boolla seenee boolla aaraa itti qabsiifnee maraachinee itti baafnee diganoo takkaan diganoodhaan waraanne jechuudha. Eegasii biyyi xaaramtee amma deebi'ee jechuudha. Amma ilmaa nama nyaatudha barbaadahu hoggaa akka gartee walitti daddabarbatu. Gosa qabaa kaa'amee waraabessi akkasitti amma waraabessi nama hin nyaatu bineensa malee horii malee maal jedhama. Kan nama nyaatu kun kan akkamiiti? Kan nama nyaatu kun burree xixiqqaa tokko haaniin addaa himaa ammaan tana inni maraatee namni alalleen bulu duraan bakka fedhee ala bula namni amma yachii direellee alalleen bulu akka duraanitti sodaatee jira. Ijoollee fi dubartoonni amma ilmaa bakkuma bulanuu dhabanii ni sodaatan jechuudha. Amma bakka kanatti ni hammaatee jechuudha. Silaa odoo qaamni dhimmi ilaalu bakka kana narraa ilaalee silaa qajeelee inni godhe jennee ilaalla. Duraan hin turre bineensumti kuniyyuu burreen kun kan nama nyaatu kun? Kan nama nyaatu kun eegasi akka bakka bu'uuti. Kuni suni gaafanni du'ee kuni garrani du'ee garuu haa nama goojjatti haa barbaadu malee bineensi tokko qofaa bineensi hedduudha. Gosti isaa hundi nama hin nyaataa? Hundi nama nyaatu bineensi gosa nama nyaatu jira. Burree xixiqqaa tokko. Burreen kun dhiyeenya dhufe moo durumaanuu tureera? Dhiyeenya dhufe. Amma gaafa tokkos wanni kun ni bubbultee akkoo takka manaa gabbuteeti akkoo dullatti manaa gabbuteeti ala baasee alatti irraa fuudhanii sanis akkasitti isaa muka tokkotti ijaarree goomuu seenee waa ifirraa ajjeenu hin qabnee goomuu san keessaa sanillee ajjeenu nama gatii tokko inni gajoollee akkoo dullatti akkoo nama guddaadha nyaatee jira jechuudha. Bineensi burreen kun baay'inaan hin jira in argitu naannoo keessanitti? Ni jira. Isa kana isin balleessuudhaaf akkasitti miidhaa akkasii qaqqabsiisa yoo ta'e bineensa burree kana balleessuudhaaf wanti isin yaaltan jira? Hanga feenyatti barbaannee waan goomuun takka jedhanii goomuun itti ijaarree hoggaanni waa feenyatti hoggaanni waan san seene keessatti ajjeesuu yaadii goone amma waan sanillee barateeti ittiin deemu. Nama dheessaa duula wanni martinee inni goona malee duula baafnee duulaan barbaadaa jirra. Dhugaa barbaanne inni kun akka gartee beeku namarraa dhaabbatee jiru nama nyaatus ni dhiisee jiru hoggaa namni duulaan barbaade. Kan nama tureessinis hin dhiisu itti bahee ajjeesaa hoggaa namni itti bahee isa tokkicha sana ajjeese kaafellee isa kan gaafata tokkootiif kanaa nama dhiisa. Hoggaa sanirraa achi kutee amma namatti kakaa'ee jira nuti duula itti nama heddummeessinee biyyatti baafnee akkasitti barbaadaa jira. Bineensi burreen kun araddaadhuma keessan immoo araddaa biraas ni jira? Mi'a keessa haalan araddaa teenya tanaa qarreedha afaan saaqata jedhanii jechiin urruma qabdi. Bakki bineensi hoggaa namatti kan itti dheessee gosa godhatu araddaa teenya tana jechuudha. Abeenya uumamaa bal'aa qabdi. Jechiin muka qabdi, dhagaadha qabdi, bakka itti nama dhufatu qaba. Akkasitti uummata nama gabaabsaa jechuudha bineensi. Mee miidhaa bineensi burreen kun qaqqabsiisaa jiru kana hambisuudha fi deeggarsa maal barbaaddu akka araddaa keessanitti isin? Akka araddaa teenyatti kan wanni nuti barbaadnu indoominaan deemneti isinillee wanni nu gargaartan waan bineensa kana gata rasaasa fa'aa waan isa fidhaa barbaanni qaba. Dawaa wayii fa'aa gartee duratti akka inni nyaatee nu dhumu sanfaadha barbaanne jechuudha. Waan adda addaa dawaa adda addaa ta'a inni nyaatee nu dhufu. Rasaasa taatullee dawaa taatullee wanni nuti barbaannu wanni nu waan akkanaa kana jechuudha. Galatoomii ulfaadhu Abrahaam odeeffannoo nu biraan geesseef. Galatoomaa isinis.